Chandala beeksitee osoo jirtu. Karraa faaffete michiin dhooftee. Gaafii ciccimtuudha itti qophaa'inaan jettu dura gaafii akkana gooticha keenya. Ashamaa harka fuunee hordoftoota argannee tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenya isiniif haa baay'atu jecha akkuma beekamu gaafileen kiyya gaafiin mammaaksaa itti fufee jira. Gaafiin kiyya warreen diraamaa hojjetan, warreen alarra taa'an, warreen kanaaf hundumaa waan fudhatuuf har'a immoo warreen diraamaa keessatti sirriitti beekaman fi artistii ta'an artistii baay'ee diraamassaa garaa nama nyaatu fi barumsa qabu fi nama kofalchiisu Marruushoo isinii qabadhee dhufeera. Marruushoo har'a gaafii mammaaksaa kaagizmoo hunda diraama irratti waan argamuuf har'a immoo karaa gaafii mammaaksa kiyyaatitti anaa dhufu jedhaniira. Mee karaa isaatitti isin dabarsa. Ashama assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota argannee tiibii fi Raahel tiibii kan taatan hundi keessatti har'aan tana Raahel gaafiin siin dhiyeessee jettee na dhiyeessitee jirti. Gaafii isin na dhiyeessitee wajjin turtii gaarii godhaadhaa. Chaanaala keenya argannee tiibii fi Raahel tiibii akkasumas Marruushoonis like, share, subscribe godhuudhaan waan nuti isin himaru viidiyoo keenya share godhuudhaan nu faana turaa isin jenna. Karaa Raaheliin isin dabarsame. Ayyee kanaaf Marruushoo yeroo baay'ee diraamaa nafaan dalaga malee gaafiidhaan hin dhiyaanne anillee baay'ee itti gammadeen jira. Har'a akkuma tasaa ta'e guyyaa Jummaatiin nan argadhe. Kanaaf akkuma argadhe nani qabadhee teechisee amma gaafii ni beektumati warra dhalaaleeti. Dhalaaleen yeroo baay'ee dalagaa waan itti baay'atu gaafii lallaafaa warra immoo dhiira ta'aniif gaafii ciccimaa dhiyeessiti Raahel yookiin arganneeni. Kanaaf Marruu kanan gaafadhu amma gootota keenya iddoo dhaloota isaaniitiin dura irratti gaafadha. Saniin booda tokko mammaaksa tokko iddoo dhaloota gootota keenyaa ta'a akkasitti wal jalaan jijjiiran isa gaafadha. Amma Marruu kanan gaafadhu biyya Taaddasaa Birruu yookiin iddoo dhaloota Taaddasaa Birruutiin gaafadha. Kanaaf Marruun yoo naa deebisu Marruu dhageeffadhu. Taaddasaa Birruu iddoo dhaloota isaa eessa? Yookiin biyyi isaa. Hedduu gaafii ciccimtuudha itti qophaa'inaan jettu dura gaafii akkana gooticha keenya Taaddasaa Birruu iddoon dhaloonni isaa Shawaa na fakkaata. Ayiwa deebisee jira sirriidha Shawaadha. Kanaaf warreen dhiiratiif gaafilee ciccimaa isin dhiyeessaa fi warreen kunis immoo warreen gaafatamuu barbaada yookiin maaliif nun gaafanne warri jettan ni jirtu. Yeroo baay'ee yeroon qabu'anii Jummaa warreen firii taatanii bilbila keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Anatu bilbilee iddoo isin qopheesse isin yaama koomentii jalatti bilbila keessan naa barreessuu dandeessu. Kanaaf warreen gaafii akkanaa gaafatamuu barbaadaniif bilbila keessan koomentii jala naa godhaadha. Anatu isin bilbilee iddoo itti si yaamutti si yaammadha. Kanaaf Taaddasaa Birruu iddoo dhaloota isaa Shawaa Dhaabuu Aboote jedhama. Kanaaf Marruu nu deebiseera. Gaafii lammaffaan immoo obsaan nu faana turaadha. Gaafii lammaffaan mammaaksa sani jechaan naa deebisaa jechuudha. Ifaan sooratan dukkana daakkatanii jechuun maal jechuudha? Ifaan sooratanii? Ifaan sooratan yookiin calleessanii qulqulleessan dukkana daakkatanii. Sooratan dukkana daakkatan. Dayoo. Hordoftoonni kiyya obsaaf jaalalaan na faana turaa viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti. Nama ifaan sooratan dukkana daakkatan. Dayoo ifaan sooratan dukkana daakkatan yookiin immoo yoo waa tokko calleessite lafa goote dukkana keessaa waa barbaadu si dhibu beekte si gaddaayoo. Yeroo ifaa jechuun yeroo nagiyaa yoo hojjetan gartee yeroo rakkoo itti bahanii waan akka jiruuti yeroo dukkanaa akkasuma fakkaata. Deebii gaafii quubsaa naa deebiseera Marruun amma fakkeenyaaf biyya jirru kana irratti jechuudha. Yeroo kana dalagaan illee baay'ee ulfaataadha.
warreen gizee gaarii dalagate har'a akka gaariitti itti jiraata. Fakkeenya mataadhuma keenya fudhachuu dandeenya. Nu warri kaleessan dalagati baay'ee sammuun nu dhukkubee yookiin immoo yaadan burjaajofnee deemnaa. Warreen immoo kaleessa yeroodhaan dalagatanii waa lafa godhatan har'a jiraachaa jiru jechuudha. Marruu naa galatoomu deebii kunoo akkanatti qaba. Marruu shoo deebii gaafii kubsaa isin deebseera. Asumaan galateeffadha. Gaafii sadaffaa ka akkuma isiniin jedhe tokko mammaaksa tokko waa'ee gootota isiniin jechaa jira. Amma ka marruu dhageeffadhu. Abdiisaa Aagaa iddoon dhaloota isaa eessa yookiin biyyi isaa? Aywa Abdiisaa Aagaa kana seenaa isaa hedduu kutaa shanaffaa irratti afaan Amaaraa hatta wantaan beeka jechuun peejii lakkoofsa wantaa hedduu gattee afaan Amaariffaatiin barreeffamanii kutaa shanaffaa irratti fakkaata. Peejii 75 irratti Abdiisaa Aagaatii jira beekte. Hedduu seenaa isaa hedduu irraa qara'eetii hedduu gattee seenaa haalaan gootummaa inni qabu gattee gaafa sangaa gaafa ijoollee ture sanitti nama gartee Oromootu hin beeknu afaan Amaaraatiin barreessanii goota Itoophiyaa faashist maarree godhee Yugoslaaviyaa keessatti waan akkana kana seenaa hedduu waan qabu jecha seenaa isaa sana achirraa egaan baradhee olfaa dhufeen Oromoo ta'uu isaatti hedduu gammadee gartee nama keenya kana goota akka Abdiisaa Aagaa kana uummanni nurraa fudhachaa jira. Ammoo gartee Abdiisaa Aagaa goota Oromooti. Iddoo dhaloota isaa Wallaggaa na fakkaata. Siruma akka nama akka warru namoota jiru waan isin ajaa'ibu daawwattoonni arganneetu sirriidha. Wallagga Najjootti dhalate akkuma inni dheeyanillee amma gaafilee kana waan isin ajaa'ibu dhugaa rabbii sammuu kiyya keessa zim jedhee galgala yoo hirriba keessa jiru fa'a yeroo yaadadhu ka'ee tanan gaafii tokko barreessa. Ka akkanatti malee ani ammatti waan dubbisee yookiin immoo har'atti kana baasee miti duratti irraa kaasee waan yeroo baradhu san irra yaadadhe waan tokko tokko gaafii kanaaf fidaa jira. Kanaaf ka marruu shoo baay'een galateeffadha. Sirriidha. Wallagga Najjootti dhalate jechuudha. Kanaaf ka gaafii sadeenuu marruun deebiseera akkam akka goonu beeknu arfaffaatti deemna ka arfaffaas ka yaa wallaalu dheetti namni wallaaluun yoo wallaale anu muwadhe baay'een gammadaa jechuudha. Kanaaf hordoftoonni arganneetuufi nafaana turaa jecha ammallee gaafileen kiyya itti fufee jira. Kanaaf marruun qalbiin na caqafadhu kan dhadhaa baqsite osoo jirtu kan raafuu affeelte michiin dhooftee jedhe. Kan dhadhaa baqsite osoo jirtu kan raafuu affeelte michiin dhooftee. Hedduu cimaati. Dhadhaa beeksite osoo jirtuuti. Kan raafuu affeelte michiin dhooftee. Michiin dhooftee. Naada buloo. Yaali indee darbuun qabu kun gaafii baay'ee nama ajaa'ibsiisus gaafii illee irratti dubbachuudhaaf illee yeroo barbaadu baay'ee gaafiin kun baay'ee. Kan dhadhaa beeksite osoo jirtu kan raafuu affeelte michiin dhooftee. Dhugaan aadaa bareedduu cimaadha. Kanaaf mammaaksi wayitti isin jira asirratti yeroo tokko mana keenya keessatti mammaaku beekta. Hojjettuu takkaa fi hojjettoota warra dhiiraa lamatu jira. Achiin booda eenyutu kana farsoo kana dhugee bahee eenyudhaan buustee yoo jedhan isa tokko maqaa dhoofti. Isa dhugusan garuu hin maqaan dhooftu maaliif baay'ee garatti baay'ee jaalala irraa qabdi waan ta'eef maqaa isaan balleessitu isa jaalattu san isin ajaa'iba. Dhugaa kun seenaa dhugaa jiru maal goota otona rakkattee akaakilee kiyya akkoo abbaa kiyyaatu. Kan dhugu kadiroodha kan machaa'u bashiroodha jette. Kanaaf gaafiin kun mammaaksa sannaa fide waan ta'eef kan dhadhaa baqsite osoo jirtu kan raafuu affeelte michiin dhooftee jedhe sirriidha. Maaliif yeroo ammaa kana nama baalagee tokko yoo hiriyaa baalagee ta'e
hiriyaa sabaala keessan ishiin nama jabaadha ishiin nama kabajuu yookiin inni nama kabajuudha garuu hiriyaa nama adabate yookiin nama gaarii ta'e karaa inni deemu sanirra waliin deemuu dide san maal jedhara inni mee wasaka ishiin wasaka bar ishiin akkas naan jettee ishiin maalii naan jettee jedhu fakkeenyaaf warreen biyya kana jirruuf jechuudha biyya hambaa jirru dhugaan isiniin jedha isa balleechisan dhiisanii isa hattuusan dhiisanii isa hannarraa isa dhawusan isa maqaa balleechuu waan isin ajaa'ibu kanaaf egaa mammaaksi kiyya barumsa illee afaan oromoo illee barsiisaa oduun itti yaadin akka tasaa gaafii kana gaafachuu yookiin immoo karaa mammaaksaa kanatti galee tokkoffaa seenaa namaatirraa kanan ka'ee mammaaksa kana achumaan eegalee achumaan itti fufee anillee baay'ee itti gammadeera nama yaada kana naa kennillee namni yaada kana naa kenne isin ajaa'iba dhalaa wayiitti oromiifallee hin beektu barumsallee hin qabdu dhugaan isin jedhe gaafa jechoota wayii dhageesse waan akkanaa kana yuutuub irratti bayi barsiisinaan jette kanaaf egaa hordoftoonni argannee tuubii yookiin raahel tuubii raahel akkuma isin jedhe amma adabbiirra jirti waan ta'eef amma kara argannee tuubii koottati laayik sheer sabiskiraayib godhaa asumaanis kaa chaanaala marruu ishoo yookiin immoo afnaan oroo tuubis kan isaanitti laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatiinaa asumaanan kara marruutitti isin dabarsa marruun himee waa'ee chaanaala kiyyaa yookiin immoo waa'ee afaan oromoo waa'ee gaafilee kana yaada qabuu fi yoo itti gadde yookiin yoo itti gammade yaada quubsaa yookiin immoo yaada sammuusaa keessa jiru isiniif haa dabarsu saniin booda kara kiyyatti dhuftu jechuudha. Egaa wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi naafeeroo keetiif duraan dursee galatoomi. Atillee galatoomii naafeerraa kiyya kabajee dhufuudhaaf. Ammoo gartee gaafiileen an gartee gaafii bikka biraattis hedduun gaafatama. Dhugaa gaafii hedduu cimtuutii fi hedduu barnoota irraa gartee harkadhu. If booda deebinee afaanuma keenya kanaa akka xinxallee gartee kitaaba afaan oromootii fi gartee seenaa afaan oromoo barannu si gooti wanni akkanaa tun. Arraan tana xiqqoo jabaadhee sadii deebise malee silaa hunda duwwabdee arraan ni haaraa weessa haariyatiin baradha wallahi dhugaa waan bareedaadha waan bareedaa waan keessaafuu gartee dhala ilmaan oromoo amma yeroo ammaa jirru tana dargaggeessa amma nuti yeroo ammaa dhaabbannu kana barnoota guddaa jeetii yaada keessaafuu anfaan amma akka mataa kiyyarra yoo hin dhaabe nama gartee lafa gartee federaalaa biyya dirree du'aa keessatti guddatee biyya dirree du'aa san keessatti barnoonni afaan oromoo nu barsiisan afaan amaaraatii waan nu barsiisan jecha seenaa afaan oromootii fi qubee afaan oromootii fi kitaabban afaan oromoo kana gartee namumarraa fuunee qara'uu fi gartee namuma akka keetii warra akka Jaafar takkaa Boneeyyaa sanfaa nama hedduu seenaa oromootii fi kitaaba oromoo jechuu ni dandeessa isa sanis isa faa jala waaniin deemoo tureefin dilanaa akkanatti qobabbaree ciccimee eegasiis katabuus eegalee malee mana barnootaa seenee baradheetii miti afaan oromoo kanaafuu afaan keenya barannee gartee bikka guddaa gahuudhaaf dirqamanurra jiru afaan keenya barachuu bicha odoo hin ta'in barsiisuunis dirqamanurra jiru wallahi irraa hedduu takkaan si gammadee keessaafuu carraa qabaadhee gartee irra gaafii akkanaatu na gaafattee deebisaa hubannoo kanaanis si gammadee ni jira achuma hedduu galatoomii siin jira. Anillee hedduu galatoomii siin jira anillee baay'ee sitti gammadee sirriidha duratti waan isin ajaa'ibu ani wasiilli kiyya barsiisaa afaan oromoo ture gar malee na jaalatasi abbaa kiyya caala nama na barsiise jechuu dandeessu godaannisaa fi qorii qorsaa kan jedhamu wayii fidaa ture yeroo inni isaan hin jedhu ati boo'inaan gizeen kun yeroo golgolaatii gizeen kun yeroo maali qonnaatii jennee tuffachaa turre garuu akkasumatti waan isa sodaannu jecha dubbisaa turre naannoo kutaa 5-6 akkasitti kaa wantoota kana amma yeroo san waan dubbisneef as keessa nu teesse ijoollummaadhaani garuu har'a odutee afaanisitti maniitii nuti dubbisneetu sirriitti nu qabamu kanaaf warroon akka kiyyaa afaan oromoo irraanfattaniif yookiin immoo seenaa oromoo irraanfattaniif maaliif seenaan hin dulloomsi hin cabcabusi hin badusi kanaaf yeroo baay'ee oduu dubbisnee anumarraa kaasee baay'ee natti tola kanaaf marruu ishooka baay'ee gadi jedheen galateeffadha dhugaa gaafii kana ni deebisa jedheetii nuti kanan yaadee naa deebiseera kanaaf hordoftoonni argannee tuubiitiif raahel tuubii yookiin immoo warreen marruu ishoo jala jirtan hundumti keessanuu
karana dhuftanii like share subscribe gochuu isin irraanfatina chaanaalota kana ka like share subscribe gochuudhaan cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha viidiyoon kiyya kanarraa asumarra raawwateera viidiyoo biraatii fi gaafilee afaan oromoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa fayyaanaa ta'a deebana isiniin jechaan jira ka